السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا بلوان كم جرتو نجا كيساني جرتو جواتو بغا جراتني بغا ربيونا سينغي جراني كوان رجال أركتني الله 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 يا ربي كاليكا يا موتي سمي دachين هندمتو زيفكا ilmoo keenya meenuu qajeelchi daandii akka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu qajeelchu ilmoo keenya nullee qajeelchu. Nashiida Ustaaz Abdurrahmaan Huseen Jiisaa Rabbiin kan faluuf Rabbi irraa jaallatu hedduu raayyaa abbaa machaa sosanni hedduun tooyida kana bifa nashiidatiin dibbee kan hin qabne nu dabarsaa jiru tooyida bal'isuu Rabbi irraa jaallatu. Ulamoota keenya kulli warri barsiisaa jiran gorsa adda addaa barumsa adda addaa biyyaa kennanii tooyida kanarratti biyya cimsaa jiranu Rabbiin irraa jaallatu. Isin akkam jirtu nagaa keessanii maatii koo kabajamtoota jaalatamtoota maatii Umurayyaan hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja. Rabbi isin haa jaallatu. Rabbiin ol ta'e isin haa jaallatu. Wallaahi hamilee naa taatu na jajjabeessituu jabaadhu naan jettu anuma ishee miskiina wallaaltu kana jazaakumullahu khairan. Rabbiin sadarkaa keessan addunyaa diiniidhaan ol haa fuudhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa adda yuutuubii kan jammaree amma waggaa darbeen jira. Yoo Rabbi irraa taatanis gisee dhiyootti immoo himala gara biyyaa yaadan jira. Du'aa naa godhaa kulliin keessan bakka jirtanutti akka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaada koo muraada koo naa guutee ummaa koo maatii koo ilmaan koo biratti na galchu. Du'aa naa godhaa ishee du'aan isin irratti hajamaa du'aan barbaachisaadha. Isinillee warra galuu barbaadeettan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hundi keessanuu yaada keessan muraada keessan isiniin guutee gisee dhiyootti maatii keessatti isin haa galchu. Nagaan bahanii nagaan galuun kun waa hunda caalaa argitanii addunyaan kun hin guuttu obboleewwan keessattuu wallaahi laaziim dubarri warri ta'u bultiin ijaareen biyya kan turtee waggaa hedduu biyya kanatti murishiifittu akkaan nama rarti jechaadha. Nuti alhamdulillaahi warri ijoollee tokko lama qabnu yaa Rabbi lakka alhamdu yoo Rabbi nuu qajeelchee yoo mallee guyyaan keenya gahee garaa deemne yoo lumoon keenya lumoo qajeeltuu taate makfiraanuu kadhatti Rabbi rahmata godhu haadha koo abbaa kooti jetti. Yaa kan hin duune Rabbi tokkicha malee hin jiru. Namni yaa guddateedhaan du'u xiqqaa ta'eedhaan du'u dhiisu garuu amma jalli namatti dhibutti addunyaa kanarra amma jiranutti ibaadatti tattaafachuudha. Yaa muumini du'an sodaatu du'aaf qophaa'a malee toobaa zikirii quraana Rabbiin namaaf zikaraa'uudhaan rahmata Rabbitti dhiyaachuu qabna. Warra isinii qaba buleewwan keenya warra dubaraati warri biyya kana waggaa hedduu turtani biyya kana waggaa 4-5 caalan turina addunyaan hin guuttu. Nuti dubartiin kun jechaadha umriin keenya gadaba qaba wallaahi laaziim. Dhiirri waggaa 100 illee hin dhalchanne hin dhalcha 60-70 fuudhanii hin dhalcha. Keenya umriin keenya immoo amma xiqqishoo 39-40 keenyaan manni dhalaa nurraa xiqqaata. Rahimni keenya maatsaniin keenya ilmoo baachuu hin danda'u. Ciniinsifanneetu malee jechiin dhiirri dhaluu hin dandeenyu. Nuti da'iifaa miskiina wallaahi. Nabiin Rabbii sallallahu alaihi wasallam dubartiidhaaf salaata maana jedhani hajjatal wadaa irratti jechaadha. Kanaaf yaa dubartoota keenya yaa kutii kiyya qaalii yaa obboleettii kiyya qaalii addunyaadhaa jettee dhala of hin kutini. Addunyaadhaa jettee gisee kee dabarsitee gaafa gaabbitu jira. Maal jettu makmaaksa Oromoo taa'anii suuqaniiti dhaabatanii fuuchuu dadhabu jedhani. Kanaaf booda yaa sheenaa koo jedhanii koof nyaachuu faayidaa hin qabu. Dubara hedduu waggaa 14 waggaa 15 16 biyya kan turtee galtee ilmoo kan dhabe wallaahi nama nan qaaman beeku. Wallaa kooti nama hedduu jira jechaadha. Maaliif addunyaan kun sagaluma ishiini
nabii rabbiitu dubbii fixe sallallahu alaihi wasallam. Bani Aadam kun jedhani ilmi namaa yoomuu dunyaa quufa jedherraa duubatti hin jedhu gaafa qabrii seenee laadii seenee biyyoon gubbaarraa gaara harararratti jedhee gaditti namni gaafa sana quufa jedhani. Namni kanaafuu dunyaarraa hin guuttu. Dunyaan kun wallaahi nyaattee nufitti malee nuti nyaannee hin fixnu. Biyyattis ta'e sitti ta'e yookiin daabboo tokkitti nyaannaa biddeen geemmarfi nyaanna yoo attam nyaanne biddeen tokko nyaanna isaa warra wasfaatiin isaa fudhateef. Garuu nuti toofeen jiraaneen namaa jiraannaa takka namni biyya alaa kun takka mataa koon jedhu maatii koo ijoollee koo yoo hin barsiifadhaa kana yaanna nuti. Inni ilmoo qabullee akiid ilmoo isaatti fixa. Maashaallah. Isin immoo warri ilmoo tokko ta'uu hin dhalin ofii keessanii shaamaa taatanii baqatanii akkatti dhumtanu dhaabbaddaa laala. Akkasii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hunda keessanuu yaada keessan muraada keessan isinii guutee maatii keessan haalli keessanitti biyya keessan isin haa galchu. Bultii gaarii isinitti haa ijaaru. Bultii barakaa, bultii gammachuu, bultii rahaa. Wallaahi namni yoo bultii gaarii ijaarratee ilmaan gaarii argatee milkaa'e kanaaf wallaahi dafaa galaatii ilmoo dhalaa heerumaa isiniin jedha buleewwan koora dubaraa jechaadha. Waan qabdanu qottabadhaa. Silaas mana biyya keenya mana mukaa ijaarra wayi gimbii wayi ijaarra manni kamuu inni jiga jechaadha. Addunyaan addunyaadhuma. Kanaaf buleewwan kiyya manni nuti ijaarru silaa waan ta'e ijaaramee isin dhumu dafee birri isaa osoo hin ga'u kun hanqatee sun hanqatee malee wanti guutame tokko hin jiru. Garuu ati ciinnadhuuti waggaa 2-3-4 keessatti mana yoo ijaaraa jiraatte ciinnadhu galamaan ga'iiti birri ergiturraa qottabadhuuti. Galee mana kee birri yoo dhumu baatellee birri waa harkatti qabadhu fi gatiif galtee fixxa. Dhugaa rabbii siin jedha. Ishee amma wanti hunduu qaalii ta'e. Warri namaa ijaaru kunis qixxee balleessaa qixxee yoo si ijaaraniin malee namni dhugumaan gad dhaabbatee rabbi sodaatee haqqii keetuu hin balleessiin si ijaaru eessuma hin jiru jechaadha. Haadha kee ta'e, abbaa kee ta'e, obboleessa kee ta'e, wasiila keessuma kee ta'e dhugaa rabbiin si hima. Kanuma orma biraa nama nyaatutti manna firri keellee si haa nyaatu isa wayyaa. Keessattuu si warri maqaa jaalalleetiin duuriyyee haadha isaa abbaa isaa hin beekne. Duuriyyee ishee xana fakkaatu mataa guduruu kana. Si jaalladha jedhee bilbiluun kanaa wal bartanii warri birrii keessa itti ergitanu rabbii keessan sodaadha. Rabbii keessan sodaadha. Duuriyyee sobee hirriba isaa rafaa bulee gisee isaa sisi dabarsuudhaa dhufu simmaan akka miilatti rakadhaa darbaa. Jaalallee dhugaa kan jiru ni kaa booda. Nuti kan beeknu akka musliimatti jechaadha. Nuti Yahudaas miti. Warra kaafirtootaas miti. Nasaaraas miti. Diiniin keenya diinii guutamaa waan hundaan fuulee ta'e qabna. Nuti maaliif Nasaaraa fi Yahudaatti fakkaanna yeroo hunda. Nama maqaa jaalalaatiin nama hin beekne haadha isaa abbaa gaafanneen kun sheekaa kun beekadhaa maalidhaa sheekiin kee qeesiin kee tokko aandi nagar asfalliga. Si mataa kee of qottabuu kan qabu kanaaf yaaduu qabu si. Qala Rasuulullah akkas jedhee sirra baay'ee sallallahu alaihi wasallam jedhee danduu sheekaa itti namaneen. Yaa kuti kiyya qaali of qottabi. Of qottabi birrii kee qottabadhu warri miidiyaa kanarra baatanii boochanuu akkatti birrii kona nyaatee biluun birrii akkas na godhe itti nurri boochanu ofii qottabaa of eegaa boochanii namaatti sammuu hin tuqina. Miidiyaa kanarra na dhuftanuu ulfaa gammadaa keessa illee qubataa ta'e malee kan sin jaallatu siniif gaddaa meeqa immoo kan sin jibbu siyaa ba'aan duraan kan seene maatti keetti sin jedha namni kan rabbi sodaanne jechaadha. Kanaaf warri miidiyaa kana dhuftanii boochan hin boo'inaa rabbii keessan ulaa keessan cufaati. Sijjada keessan dhaabadha rabbii keessan itti bu'aa rabbi kan naman salachaane kan nama nifanne rabbi ilmi namaa to'arra waatti kadhattee borutti deebite siifata. Nama nuffa jechaadha maaliif ilma namaati. Yaa kuti kiyya qaali
Rabbiin hunda keenya nu haa tisku, yaada keenya muraada keenya nu haa guutu. Keessa namaa ka beeku Haaliqa tokkicha inni hamtuu dunyaa karaa nurraa qabe keerii nutti haa qabu. Du'aa godhaa, ibaadatti jabaadhaa, sinin jaaladha, sinin kabaja. Bakka jirtan nagaaf rahmanni Rabbi si waliin haa jiraatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi